جرينا من خسر يروم بريدو نتدبرسيته يوم العرس حقي يو رومانسية مصيبة أنا ما بلا خوف لون بيت أني فيتا أكيد لا أكيد لا صح أيوة وأني وأنت سوق تستقر مصيبة أنا ما بلا سوق قبل أكيد مصيبة بقيتو نما قبلتيفتو addunyaa tanarratti ilmi namaa bifa garagaraa amala garagaraa dandeettii garagaraa akkasumas haala jireenya garagaraa qabatee jireenya isaa geggeeffata. Jireenya geggeeffannu keessatti naamusni haalli itti jiraannu fi iddoo itti jiraannu keessatti akkamitti jiraachuu akka qabnu beekuun hedduu barbaachisaadha. Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin haadha qabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa shamarran Oromoo lama isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa kooti. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni armaan dura maatii keenya turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Egaa viidiyoo kana keessatti waa hedduun wajjin ilaallaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. والله جسمه قبلتيست أكل مفرغ قبلت أكيد ما شاء الله يوم إنه خالتي صدق بعد الأصول ما شاء الله أوكي مصيبة أنا ما بلا خوف لون بيت أني فيتا أكيد لا أكيد لا صح أيوة وأني وأنت سوق قبلتيست تقولوا مصيبة أنا ما بلا سوق قبلتيست أكيد مصيبة بقيتو نما قبلتيفتو أوكي جريني كان كيسة وأني بريدو نتدور ستياتو كيف يعني؟ يعني أحلى لحظة في حياتك قضيتيها كل حاجة كل لحظة يا جريني كان كيسة يروح يدور ست هم يروح قمتشوتي أيوة يروح قد دور ست معهم بيت ما شاء الله تبارك الله ربي قمتشوف iddoo dhuma feetillee jiraadhu naamusa qabaannaan kabaja namaaf qabaannaan safuu kee eeggannaan iddoo jirtu sanitti kabajamtee jaallatamtee community wajjin jiraattu yookaan ummata keessa jiraattu san biratti kabaja argatteeti jiraatta. Yoo ati kabaja hin qabaanne yoo naamusa hin qabaanne jiraachuun hedduu rakkisaadha. Shamarran babbareedoo fi mimmiidhagoon asirratti argitan kun biyya Yaman keessa jiraatu. Biyyi Yaman biyyoota addunyaa keessaa biyyoota mirgi namaa keessatti kabajamne keessa isi takka. Haa ta'u malee yeroo isaan mirga ummata sanii kabajanii aadaa fi afaan ummata sanii kabajanitti ummanni keessa jiraatan sun kabajaa isaanii eeguudhaan naamusa isaanii eeguudhaan akka isaan biyya san keessa jaalalaan kabajaan jiraatan isaan godhaa jira. Kana sababa malee hin jenne haasaa shamarran kennaa kanarraa waa hedduun baradhee waa hedduun xiinxallee jira. Irra hedduun ijoollee kennaa hidhamnee jirra, dararamnee jirra, ajjeefamnee jirra, rakkoon nurra ga'ee jira jedhu. Kana maaliif ta'e? Ummanni keenya ijoolleen keenya yeroo garagaraa iddoo garagaraa biyya garagaraa keessa yeroo deeman haala biyya sanii amala ummata biyya sanii naamusaa fi seera biyya sanii cabsuudhaan rakkoon garagaraa irra ga'a. Afaan biyya sanii beekuun aadaa ummata sanii seera biyya sanii kabajuun hedduu barbaachisaadha. Shamarran kanarraa waa hedduu bare akkuma jedhe haasaa isaanii hedduu xiinxallee dhageeffadhee natti toleeti gara keessanis qabadhee dhiyaadhe. Isinis haasaa kanarraa waa hedduu bartu jedheetiin ilaala. Gaafii fi deebii isaan waliif godhan keessatti shamarreen miidhagduun iseen gaafii gaafatamtu biyya kana keessa jiraachuun fedha. Hanga lubbuun koo jirtu biyya biraa hin hawwu yeroo jettu jaalalaa fi kabaja biyya saniif qabdu irraa dubbifama. Osoo nama biraa ta'ee nama kabaja biyya saniif hin qabne ta'ee nama naamusa hin qabne ta'ee biyya fokkattuu tana biyya badduu tana biyya rakkattuu tana keessaa deemee bayuu fedha jettee dubbatti ture. Haa ta'u malee kabaja biyya saniif qabaachuu aadaa ummata sanii kabajuu
kanarraa kan ka'e kabaja biyyattii saniif gochuu isiirraa kan ka'e biyya tana nin jaaladha nin kabaja biyya tana keessa jiraachuun fedha jechuun isii hedduu natti tolee jira. Hundumti keenya biyya keessa jiraannu biyya keessatti baqannee jiraannu saniif kabaja gochuun hanguma fedhanillee nu miidhan biyya san keessa hanga jirutti mirgi kan ummata sanii wanta ta'eef mirga ummata sanii kabajuun dirqama kenna. Gaafa biyya san keessaa baane akka feenetti dubbachuu ni dandeenya. Haa ta'u malee yeroo biyya san keessa jirru mirga ummata sanii, alaabaa ummata sanii, afaanii fi aadaa ummata sanii, seera ummata sanii kabajuun barbaachisaadha. Mee ammas viidiyoo gabaabaa hedduu namatti tolu tokkoon isinii seensisee deebi'a ammas na faana tura. Yaadannoo ijoollummaa irraa qabdu yaadannoo bareedduutu yaadattu. والله ينجر هندان أنا بديت المنجر أتما بديت لك سينة جاء أبدا ما بس اللي هذا الدو وأنت كتولتين بك أنت نوع بالليس مسكينة والله سني فاقو ما يوجد دكتورة فكيف وجد يا ما رقف عمتي أوكي أمتى شامبو ده يستي بركوفت أسمتي يمن ما هي سابون فك بس أنا وان قدو تعتي فأركم فدا ملي مش أنا ما كنا بيموتنا حيزة لكن أنا دقة قدتي المورتي جرين حسرة جيرمي أيوة واحد دول يعني لكن أسمتي فرقوا فيت أمريكا كندا فتاة الأحلام يعني الفتاة حلوم جرين من خسي يروم بريد نجد برسيتي يوم العرس حقي يو رومانسية Akkuma viidiyoo irraa dhageessanitti kabajni isaan biyya keessa jiran saniif qabanii fi naamusni isaanii hedduu namatti tola. Sababni ani viidiyoo kanatti fideef shamarran keenya Oromoodhaa biyya jirtan keessatti biyya kamuu jiraadhaatii kabaja keessan eegaa, naamusa keessan eegaa, akkaataan itti uffattan, akkaataan itti haasoftan, akkaataan itti deemtan hedduu murteessaadha. Keessattuu shamarran Oromoodhaa kan biyyoota Arabaa keessa jirtan uffannaan keessan, haasaan keessan, deemsi keessan, oolmaaf bultiin keessan hedduu murteessaadha. Sababni isaas biyyoonni sunniin shari'aan bulan, seerri isaanii mulqatanii deemuu akka fedhan utaalanii akka fedhan bakka fedhan oolanii buluu hin hayyamu waan ta'eef naamusa biyya sanii, seera biyya sanii, uffannaa fi aadaa biyya sanii hedduu kabajuun barbaachisaadha. Akkaataa biyyi itti bultutti, akkaataa uummanni sun itti bultutti yoo faana deemtan kabaja keessan eeggattanii, naamusa keessan eeggattanii biyya san keessatti uummata biratti nama dalaydaniif abbaa hojjettaniif san biratti kabajamtanii jaalatamtanii hanga jiraattan tokko jiraattu. Sababa kanaafin shamarran mimmiidhagoo fi babbareeduu kanniin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Shamarran kanniin haasaa isaanii yeroo ilaaltan akkaan namatti tolu, akka isaan haasaan isaanii irraa miidhagu, kabaja isaanii, naamusa isaanii eeganii yeroo ta'anii haasan hedduu qalbii namaa hawwatu. Kanaafin hawwe haasaa isaanii hedduu natti tolee hawweeti maaf hordoftoota kiyyaaf dabarsee wanta tokko irraa hin baranne wanti jedhu natti dhagameeti gama keessan fide. Yeroo haasoonni garagaraa yeroo viidiyooleen akkanaa gara miidiyaatti dhiyaatan hordoftanii seeraan dhageeffatanii irraa barachuun hedduu barbaachisaadha. Shamarran keenya keessattuu kan biyyoota Arabaa keessa jirtaniif dhaamsa guddaadha. Warroonni miidiyaa irratti yeroo ammaa kana baatanii akkuma feetan haasoftan, akkuma feetan wanta isinii dhufe dubbattan kabaja keessan eeguun, naamusa keessan eeguun matama keessaniifi. Maaliif haasaa ati haasofteef kan itti gaafatamu kan value itti kafalu kan itti rakkatu booda sima waan ta'eef. Kanaaf viidiyoolee akkanaa kanarraa waa barachuun dirqama jedheeti fide. Viidiyoo kanarraa akka waan tokko baratan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan ammas subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa wantoota garagaraa, wanta xiinxalline, wantoota barnoota ummata keenyaaf ta'a jedhee sammuu kiyyatti dhagahame tokko isiniif qabadheen dhiyaadha. Warroonni ammaan dura chaanaala kanaaf maatii taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Shamarran Oromoo mimmiidhagoo fi babbareedduu akkanaa kanniin bakkuma argitanitti jajjabeessa. Hamilee itti horaa akka jajjabaatanii hojjetan, akka ummatuma biraatti, akka saba biraatitti miidiyaa kanarraa fayyadaman, isaanis akka fayyadaman gargaarsa gochuun duubatti hin deebi'ina, cinaa dhaabbadhaa. Warroota badii garagaraa dalaguudhaan maqaa Itoophiyummaa, maqaa Oromoo, maqaa biyyaa balleessanis gorsuun hedduu barbaachisaadhaan jedha. An kan isin wajjin ture mootii miidiyaadha. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Horaa bulaa deebana. Bye bye.